student. I believe that most religions are just a set of beliefs. Akkam ooltan hundi keessan maqaan kiyya aartii jedhama. An barattuu injinaringiiti. Akka an amanutti amantiileen hedduun waanuma namni itti amanuun kan guutamanidha. Islaamummaan amantiidha. Kiristaanummaan amantiidha. Amantiileen hedduun kanneen akka Hinduu, Islaamummaa fi Kiristaanummaa dhawaataan waggaa dheeraa keessatti hundeeffaman. Waggaa hedduu keessa dabran. Wantoonni hedduun itti dabalamanii, wantoonni hedduun irraa hir'ifamaniiru. Kunniin ammoo amantii saniif waan gaarii fidaniiru ta'a. Akkasumas waan amantii san miidhuu fi maqaa amantii sanii balleessu ta'uu danda'a. Kanaafuu gaafiin kiyya jireenya gaarii akka aaruun jiraachuudhaaf maaf kitaaba akka Qur'aanaa fi Veedaa irratti qofa rarraanii hafna? Maaliif wantoota gaggaarii Qur'aanaa fi Veedaa fudhannee wantoota hamaa Qur'aanaa fi Veedaa ofirraa hin dhiisne? Jireenya gaarii haala kanaan maaliif hin jiraanne? Qur'aanni waan fedhes haa jedhu, Veedaanis waan fedhe haa jedhu. Akka an amanutti dhiirri tokko jaartii takka qofa fuudhuu qaba. Qur'aanaa fi Veedaan tokko ol fuudhuu ni heeyyamu naan jettus qabxii kanaan walii galuu hin dandeenyu. Kun waan fedhinnaa kiyya irratti hundaa'uudha. Waan gaarii natti fakkaate fudhadhee waan hamaa ammoo hin dhiisa. Akkasumas bakka kanatti akkanatti walitti qabamnee garaagarummaa fi walfakkeenya amantiilee gurguddoo kanneen lamaanii maaliif haasa'uun barbaachise? Walfakkeenya amantiilee gurguddoo kanneen lamaanii irratti haasa'uun maaliif barbaachise? Wantoota gaarii amantiilee lamaan qaban haa fudhannu, hamaa isaanii ammoo haa dhiisnu. Haala saniin jireenya aaruun haa jiraannu. Gaafiin kiyya kana. That's my question. Sisters asked a very good question. Baay'ee gaariidha. Obboleettiin gaafii gaarii gaafatte. Gaafii sirrii fi gaafii barbaachisaa gaafatte. Sunis amantummaa maaliif hordofna? Hinduuzimii, Islaamummaa, Kiristaanummaa maaf hordofna? Maaf wantoota gaarii hunda keessa jiru qofan hordofne? Kaawwan maaliif hin dhiisne jettee gaafatte. Wanti kun gaariidha. Kun ammoo hamaadha jee eenyutu murteessa? Fakkeenyaaf Ameerikaa keessatti gurdii gabaabaa yookaan iskartii fi boggee yookaan qumxaa uffachuun baramaadha. Aadaa isaaniiti. Isaaniif gurdii fi banxoola godhachuun hayaa qabaachuudha. As Chinaa keessatti intalli takka gurdii gabaabaa fi boggee osoo godhatte intalli sun qaanfiin qabdu jettee si waamta. Obboleettis akkasuma jetta. Atilleen intalli sun hayaa yookaan qaanfiin qabdu jettee si waamta. Kanaafuu wanti Ameerikaa keessatti qaanfii ta'e biyya kanatti qaanfii ta'uu dhabuu mala. Wayitan gara Ameerikaa deeme tokko namichi Ameerikaa isin warri Indiyaa dubartoonni keessan hayaa yookaan qaanfiin qaban naan jee. Anillee rifadhetiin maaf jeen. Akkamitti dubartoonni Indiyaa qaanfiin qaban jettaan jeen. Wayita uffatan handurri isaanii ni mul'atan naan jee. Kanaafuu uummata Ameerikaatiif handura mul'isuun qaanfii dhabuudha. Kanaafuu gaarii fi hamaa eenyutu murteessa? Biyyoota musliimaa muraasa yookaan biyyoota Arabaa keessatti intala jaallaaluun qaanfii dhabuudha. Biyya kanatti garuu hanga ati harkaan isin tuqinitti isii ilaaluu fi isitti haasa'uun homaa rakkoon qabu. Kanaaf warri Indiyaa wayita nagaa ol gaafatan osoo harkaan waliin tuqin namas ta'e ja'an. Biyyoota lixaatti ammoo harka fuudhuun baramaadha. Kanaafuu dhiiraa fi dhalaan harka ol fuudhuun isaaniif aadaadha. Hanga ati harkaan qaama dhorkamaan tuqinitti harkaan nagaa ol gaafachuun biyyoota lixaa keessatti aadaadha. Biyyoota lixaa biroo keessatti ammoo hidhii fi mallaa dhungachuunis baramaadha. Biyyoota lixaa tokko tokko keessatti ammoo yoo barbaadde karaa irratti waanuma feete dalaguun baramaadha. Eenyutu gaarii fi hamaa murteessa ree? Eenyutu murteessa? Gara Ameerikaa yoo deemte qarqara bishaanii yookaan biichi qaama qullaa irratti bashannanantu jira. Gaazexaa Times of India irratti akka dubbisetti doonii Niil Kruuz jedhamtutu jira. Warri doonii san yaabbatu hundi uffata ofirraa hin qaban. Isaaniif sun aadaadha. Eenyutu murteessa? Wanti ani si gaafadhu gaarii fi hamaa eenyutu adda baasee nuuf hima? Obbali qaamni waan gaarii fi hamaa nu murteessu uumaa keenya. Hunda keessaa isa irra gaarii ta'e haa filannu yoo ta'e anis waliin jira. Obbali dubbii teetii walii gala. Wantoota gaggaarii amantii hunda keessa jiru filadhu. Anis kanuma dalagutti jira. An Veedaa keessaa waan gaarii ta'e filataara. Garuu wanti anaaf gaarii ta'e siif gaarii ta'uu dhabuu mala. Rakkoon bakka kana jira. Kunis maaf akka ta'e siif hima. An qabxii takka irratti nama hundaa wal morkuu barbaada. Sunis abbaan fedhe Quraana keessaa qajeelfama Islaamummaa takka tan namummaa dimshaashatti miituu akka naaf dhiyeessuu fi morkatu barbaada. Takkuma qofa. An musliimoota biroo bakka bu'ee yaada kana dhiyeessaan jiru. Ammatuma kiyya gilootiin jala kaayuuf jira. Namnummaan fedhe dhufee naanaa morku. Ayyen qabxiileen muraasni kan namoonni musliiman ta'in dogongora jaanii yaadan jiraachuu malu. Fakkeenyaaf obboleettiin gaaffii gaafatte dhiirri tokko haadha warraa takka ol fuudhuu isaa ni balaaleffatti. Inshaallah qabxii kana irraa dubbadha. Eega deebisaa si kenneen booda inshaallatis walii galta. Fakkeenyaaf lama ida'uu lama meeqa akka ta'e yoo hin beekne yoo gaafatte deebisii kenna. Eega deebisaa argatteen booda walii galta.
kanaafuu obbalii wanti godhuu qabdu qabxiin ati walii hin galle yoo jiraate gara maayikii dhiyaattee gaafachuudha. Inshaallah beekumsa rabbiin haa kenne xiqqoo tanaan deebisaa siif kennuuf yaala. Veedaan haadha warraa takka ol fuudhuu ni dandeessa jedha. Macaafni kiristaanotaattis akkasuma jedha. Quraannis akkasuma jedha. Ati ammoo kitaabban kanneen hundatti hin amantu. Homaa rakkoon qabu. Kanaafuu loojikii naasoynu. Obbalii uumamaan dhiiraa fi dhalaan lakkoofsaan walqixa taanee akka dhalatan beektaa? Dhiiraa fi dhalaan wayita dhalatan lakkoofsi isaanii walqixa. Garuu dooktorra daa'immanii osoo gaafatte dooktorri sun ijoolleen dubaraa ijoollee dhiiraa caalaa dhukkubaa fi jarmii ofirraa ittisuu danda'an jedhee sitti hima. Kanaafuu umrii daa'imummaa irratti dubartoota caalaa ijoollee dhiiraatu du'a. Umrii ijoollummaa sanitti lakkoofsi shamarranii lakkoofsa dhiiraa ni caala. Adaduma umriin isaanii dabalaa deemuun sababa tamboo xuuxuutiin, sababa farshootiin, sababa balaa garaagaraatiin, sababa waraanaatiin dhiirri hedduu dhalaa caalaa du'u. Kanaafuu har'aan tana dhiiraa fi dhalaa wayita wal bira qabnu dubartoonni warra dhiiraa miliyoona hedduun caalu. Biyyoota muraasa biyyoota akka Indiyaa keessa lakkoofsi dhiiraa lakkoofsa dubartootaa ni caala. Maaf akka ta'e beektaa? Sababni isaa dubartoota ajjeesuu waan heddummaatuuf. Akka gabaastuu BBC gaazexeessituu Emily Bekenitti sagantaalee terdaa jaamurratti akka dhiyaatetti Indiyaa keessatti guyya guyyaan dubartoonni 3,000 ol ta'an ulfi isaanii dhalaa ta'uu eegabee kan hin booda ulfa ofirraa baasu. Kanaafuu Indiyaa keessa ulfi miliyoona 1 ol ta'u dhalaa ta'uun isaanii yoo beekame booda akka garaa baafamu godhama. Akka gabaasa hospitaala mootummaa Taamilnaaduutti dubartoota dhalatan 10 keessa ammoo 4 akka du'an godhama. Wanti kun sirriidha. Sirrii miti. Dalagaa fokkotaa akkanaa kana yoo dhaabsistan Indiyaa keessattis lakkoofsi dubartootaa lakkoofsa warra dhiiraa ni caala. Ameerikaa keessatti qofa dubartoonni warra dhiiraa miliyoona 7 fi 400,000 hin caalu. Ingiliis keessatti qofa dubartoonni warra dhiiraa miliyoona 4 hin caalu. Jarman keessatti qofa dubartoonni warra dhiiraa miliyoona 5 hin caalu. Raashiyaa keessatti qofa dubartoonni warra dhiiraa miliyoona 9 hin caalu. Addunyaa tanarra lakkoofsi dubartootaa lakkoofsa dhiiraa meeqaan akka caalu rabbi qofatu beeka. Obbalii gaafii fakkeenyaa takka si gaafadhu. Fakkeenyaaf obboleettiin tiyya Ameerikaa keessa jiraattaa jennu yookaan obboleettiin ta'e Ameerikaa keessa jiraattaa jennu dhiirri hundi waa'ee jireenyaa isaaf taatu argate martuu wal fuudhee jiraa jennu. Ta'ullee dubartoonni miliyoona 7 fi 400,000 ta'an kan waa'ee jireenyaa argachuu hin dandeenyetu jiru. Dubartoota waa'ee jireenyaa hin arganne kanaaf filmaanni jiru takkaa nama fuudhee qabutti jaartii lammaffaa ta'anii heerumu yookaan ammoo meeshaa uummataa ta'udha. Meeshaa uummataa jettee jecha ulfaataa akkanaa fayyadamtaa jettee na gaafachuu dandeessa. Obbali jechi gaariin an fayyadamuu danda'u kana qofa. Jechi biraa gaariin kan fayyadamuu danda'u hin jiru. Akka istaatistiksiin himutti Ameerikaa keessatti dhiirri tokko haadha warraa fuudhuu isaatiin dura dubartoota garaagaraa 8 waliin zinaa dalagaa tura. Sanyoo 10-20 qabaachuu waan addaatii miti. Waan baramaadha. 100 illee qabaachuu ni dandeessa. Seerri waan kanarraa waan dubbatu. Garuu haadha warraa takka wal fuudhuun isaanii liqimfamu. Maaf? Intalti takka sanyoo yoo taate mirga takka illee qabdu ni tuffatamti. Islaamummaa keessatti garuu niitii lammaffaatis niitii duraa waliin mirga wal qixaa qabdi. Kabajaa qabdi. Ni ulfeeffamti. Garuu obbali waan takkaan walii gala. Dubartiin dachii tanarra jirtu tamu kan abbaa warraa ishii dubartii biraa waliin qoddachuu barbaaddu hin jirtu. Tanaan walii gala. I agree with you, sister. But garuu shari'aan islaamummaa rakkoo guddaa hambisuudhaaf xiqqoo haara kan nu jechuun barsiisa. Kanaafuu dubartiin musliimaa kanneen miliyoonaan lakkaa'aman abbaa warraa isaanii dubartii biraa akka hin fuune yoo dhorkan dubartoonni sunniin meeshaa uummataa ta'u. Dubartoonni musliimaa kunniin garuu obboleewwan teenyatan musliimaa meeshaa uummataa ta'uu mannaa abbaa warraa keenya isaanii waliin qoodachuun nu wayyaa jaan. Deebisaasiif kan ni jabdan.